Mati watin daka garan biyun kami yang totara buat totara media untuk kudu saat ikan afkam ini dah diseletimna an Muhammad Fantaletim. Wara kemudian gatin umnon ni polisota adana no amara retra wacha jirani fi abamuro batin honge mudatin horsise bulton ana Fantale hawas dikarrayu rakom tu fergasat alami bubbule jiram kan hodofon sochin de gersamalla qolit qabu hayyo ta fi aktivisto tan je garamun egalame jira odun kula kachan tisrif liata Werara gama dangatin humnota polisi adda amaratin irratra wacha jirufim tabamuro batin honge mudatin orsise bulton nana Fantale rakko hamtuf ergasat lamani bubbule jiram kan muhdafun sochin de garsolet qabu hayyota fi aktivistotan erga egalamim guyyon murasnim darbani jirom linki gofandimi baname fayyadamun umman romo bal'an horsise bultoto romo karrayu honge fi werara dangan miidhamaa jiraniif deeggarsa barbaachisu cufaa akka taasisuun waamichim dhihaateera. Hawaasni karrayyuu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee keessatti argama. Oromoon karrayyuu uummata aadaa isaa jaalatuu fi horsisee bulummaan baroota gidiraa fi cunqursaa hedduu dabarsuun hanga ammaa aadaalee duudhaa fi sirna gadaan wal bulchaa jiraatuun isaanii ni beekama. Jireenya hawaasa karrayyuu horsisee bulummaa irratti waan rarra'uuf wayitii rooba gahaa argatan marga waan argataniif horii isaanii dheechifachuun aananii fi dhadhaa soorachaa jiraatu. Akkasuma immoo wayitii bonaa yoo roobni dhabamu ammoo gadadoo hongetiif saaxilamu. Gama biraatiin weeraraa fi duula saaminsa lafaa humnoonni addaa naannoo Amaaraa horsisee bultoota kanarratti bananiin ji'oota 5 dabran kana qofam lubbuun namoota 15 ol dabartuun lafti hedduun saamamee jira. Wayitii ammaa immoo hawaasni karrayyuu hongee bonaatiin horiin baay'een jalaa yoo dhumu uummanni ammoo beelam gogiinsa fi hongee hamaaf saaxilamee jira. Kanuma sababeeffachuun uummanni Oromoo gartokkee qaama isaa kana akka deeggarsa maallaqaatiin utubuuf goofandiin banameen sochiin gargaarsaa jalqabameera. Gargaarsi kun akka walitti qabamuuf gahee guddaa kan bahatan dhalattoota karrayyuu kan ta'an barataa PhD Yuunivarsiitii Taftis kan ta'e Roobaa Bulgaa fi Roobaa Saaroo yoo ta'an Dr. Heenok Gabbisaam Seenaa Jimjimoom Sheek Naasir Hamzaam yeroon geesseem caffee raames dabalateem rogeeyyotaa fi aktiivistoonni hedduun sochii jabaarrachaa argamu. Deeggarsi kunis karaa marsaalee hawaasummaa fi miidiyaalee elektirooniksiitiinis kallattiin kan walitti qabamu ta'uun hoogganaan koree qindeessituu deeggarsa kanaa Roobaa Bulgaam Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Dabaluunis barataa PhD Yuunivarsiitii Taftis kan ta'e Roobaa Bulgaam ummanni Oromoo bal'aan hawaasa Oromoo karrayyuu wayitii amma hongee bonaa fi weerara humnoota addaa naannoo Amaaraan gidirfamaa jiru kana waan danda'aniin gargaaruun akkaan barbaachisaa akka ta'e dhaamsa dabarfateera. Ifaadhaasinis warri OMN yaadnu gaafatu keessanii fi kaayyoon guddaan goofandimii kanaa uummata tiffatee bulaa uummata karrayyuu rakkoo jabduu keessa jira. Rakkoon jiran kun rakkoolee lama. Tokko rakkoo daangaa irratti gartee haala nageenyaa jiru kana wal qabatee waggoota lamaan dabran uummati ganama halqawwee irraa dhahama, nama du'aa horiitu fuudhama, horiitu saamama. Daangaan lafti teenya lafti nuti beeknu lafti irratti guddirratti dhalanne gara kiiloomeetira 45 ol keesseenee jarri warri Amaaraa kun gartee daangaa cabsee irratti gandallee ijaaratee jira, maqalleetti moggaafatee jira. Kun immoo waan humna keenya ol ta'ee uummatillee hin dandeenye mootummatillee eegitee waan dadhabedha. Rakkoo inni lammataa immoo rakkoo bonaati. Ganna baranaa kana waan hin roobne ganni ni oole bishaan lafan jiranii
homaafun oolanii so ummati bona hamaatu isaanitti adeemutti jira waan jabaatanii adeemutti jira kanaaf jenneeti ummata kana bira dhaabachuuf jennee GoFundMe kana banne akkuma beektan ummati keenya xiqqaadha ummati karrayyuu ummati kawalloo kun xiqqaadha rakkoon keessa jiru immoo rakkoo guddoodha kanaaf ummati Oromoo bakka jirtan maraan hunda gatinaa isin jenna rakkoon Oromiyaa keessa jirtu rakkoo laaftu miti ummata bal'aatu rakkoo keessa jira rakkoon karrayyuus immoo rakkoo Booranaa wajjin waliin caaltu walumaa qixa Booranaa oltaati malee Booranaa gadi miti ummata keenya ka Booranaa rakkoo jabduu keessa jira isaallee bira dhaabadhaa isin jenna kanuma jechuu barbaada ulfaadhaa galatooma gogiinsaa fi hongin akkuma jirutti ta'een lafti weerara bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan aanaa Fantaallee irraa fudhatame Malkaa Jiloo Ulaagaa Xininjiim Haroo Arbam Miccim Haroo Diidam Qonyee Qorkeem Arroolleem Wanjim Doddotii Guddoom Harooressa Bal'aa Harooressa Qal'aa Funyaan Booraa fi Funyaan Waangayyoo fa'aadha kanaaf hawaasni Oromoo karrayyuun weerara saaminsa lafaa irratti banamee fi hongee mudate kanarraa dandamachuuf dirmannaa uummata Oromoo bal'aa kan barbaadu ta'uun keessa beektonni yaada kennatanii jiru. Wallagga bahaatti lammiilee sababa weeraraa humnoonni Amaaraa irratti bananiif qe'ee isaanii irraa baqachuu magaalaa Kiiramuu mana barnootaa keessa qubsiifamaniif garee hawaasaa keessaa namoonni gargaarsa walitti qabuuf filataman sochii eegalan barsiisonni fi hojjettoonni yuunivarsiitii Wallaggaa kanneen dhalattoota naannoo rakkoon sun itti uumame aanaa Kiramuu ta'an 4 itti gaafatamummaadhaan lammiilee kana deebisanii dhaabuuf lakkoofsa herregaa baankii gargaarsa irratti walitti qabamuu bananii jiru. Faayidaa Iliyaas waan qindeessite qabdi. Milee Oromoo sababa humni Amaaraa daangarratti lola itti baneen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniif gargaarsi walitti qabamuuf akkaawuntiin baankii baname. Godina Wallagga Bahaa aanaalee Giddaa Kiiramuu fi Guutoo Giddaatti ajjeechaa itti fufiinsaan jiraattota nagaa irratti raawwatamaa jiruun walqabate lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii gadi dhiisanii baqachaa jiru. Lammiileen kunneen magaalaa Kiiramuu mana barnootaa keessa buufatanii jiraatanis rakkoo beelaa fi uffataa isaan mudatee jiruuf garee hawaasaa keessaa namoonni gargaarsa walitti qabuuf filataman sochii eegalanii jiru. Sirni biyya bulchaa jiru dhimma lammiilee kumaatamaan lakkaa'amanii kanaaf falli kaa'e tokkolleen kan hin jirre ta'uu dubbatu namoonni rakkoo kanarra jirani. Manguddoo fi daa'imman dabalatee namoonni hedduun gara jabina hamaa humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraatiin itti fufiinsaan ajjeefamaa jiraachuu dhimma irra deddeebiin gabaasaa jirrudha. Miidiyaaleen bilxiginaa dhimma lammiilee kanneen irratti dubbachuun hafe inumaa ta'e jaanii gabaasaalee sobaatiin dhugaa uummata kanaa gara dabarsuu fi ummata burjaajeessuu filatani. Haalli jiru hammachaa dhufuun walqabatee namoonni 20 caalan qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisuun gara magaalaa Kiiramuutti baqatanii jiraachuu ragaan garasii arganne ni mul'isa. Gara aanaalee fi magaalota birootti kan baqatanis lakkoofsi isaanii guddaa ta'uu dubbatu jiraattonni. Namoota sababaa kanaan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii jiraniif birmachuuf karaa barsiisotaa fi hojjettoota yuunivarsiitii Wallaggaatiin lakkoofsi herrega baankii garasitti walitti qabamu banamee jira. Maqaan namoota gargaarsa kana walitti qabuuf lakkoofsa herrega baankii bananii socho'aa jiranii Profeesar Qixxeessaa Hundarraa, Dr. Alimaa Jibriil, Dr. Tafarraa Fayyisaa fi obbo Yaadannoo Hundarraa kan jaaman yoo ta'u akkaawuntii baankii baname kanarratti namuu waan humna isaa gumachuuf ummata weerara fiinxaaleeyyii Amaaraatiin hubame kanaaf akka dhaqqabu yaamichi dhiyaatee jira.
adda bilisummaa Oromoo balaa hongee Booranaa mudachaa jiru ilaalchisuun odeeffannoo garaa nama raasu jechuun ibsa baase. Onkoloolessa 17 bara 2021 adda bilisummaa Oromoo haala yeroo keessattuu balaan hongee sababa gogiinsan Boorana mudachaa jiru odeeffannoo garaa nama raasudha erga jedhee boodam uummata Oromoo Booranaa horsiisee bultoota ta'aniif mootummaan xiyyeeffannoo kennuu dhabuun balaa kanaaf sababa jechuun ibsee bal'ina siraacha sabaaf nutti hima. Onkoloolessa 17 bara 2021 adda bilisummaa Oromoo haala yeroo keessattuu balaa hongee sababa gogiinsaan Boorana mudachaa jiru odeeffannoo garaa nama raasudha erga jedhee boodam uummata Oromoo Booranaa horsiisee bultoota ta'aniif mootummaan xiyyeeffannoo kennuu dhabuun balaa kanaaf sababa jechuun ibse. Uummanni godina Booranaa kuusaa aadaa fi duudhaa Oromooti kan jedhu ibsi adda bilisummaa Oromoo kun waggoota kurnan darbaniif ammoo Booranni giddugala qabsoo fi warraaqsa Oromoo ta'uun mirga hiree ofiin murteeffachuu Oromootiif weertuu qabsoo ta'anii adda durummaan sirna gabroonfataatti warra qabsaa'aa jiru ta'uu addeessa. Sababa sabboontotaa fi aadeffattoota ta'aniif mootummaan dhufaa darbaan biyyattii misoomaawwan bu'uuraa ummaticha barbaachisan kanneen akka daandii, mana barnootaa, dhaabbilee fayyaa fi tajaajila bishaanii isaan dhoorgataa har'a dhaqqabee jira jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo kuni. Itti fufee sababbii uummanni Booranaa yeroo ammaa kana balaa hongeef saaxilameef xiyyeeffannoon kennamee fi misoomaawwan bu'uuraa argachuu dhabuu isaaniiti jedha. Murni paartii Bilisiginnaa Oromiyaa dhibaa'ummaa fi ofirrummaa isaaf uummata bulchuuf humnaan qabachuun deeggarsa irraa dhaabe kanam karaa ittiin ijaa ba'uu godhee yaaduun gocha dursanii baraaruu osoo hin raawwatin waan hafeef horsiisee bultoonni kumaatamaan lakkaa'aman gogiinsaan dararamuuf dirqaman jedha. Murni Bilisiginnaa Oromiyaa fi Federaalaa xiyyeeffannoo isaanii waraana kaabaa fi waraana bilisummaa Oromoo irra godhanii waan jiraniif lammiilee nagaaf misoomaawwan bu'uuraa yoo dhabaman balaa hongee fiduu malaniif xiyyeeffannoo kennuu dhabuun isaa Booranni rakkoo hamaa keessatti kufes jedham ibsi adda bilisummaa Oromoo baase kunim akka ibsi kun jedhutti beelli hamaan rakkoo midhaan nyaataa fi bishaan dhugaatii akkasumas rakkoon gogiinsaa uumameen dhalli namaa fi qabeenya uummataa looniif beeyladoonni kan biroo miidhama hamaaf saaxilamanii jiru jedham. Maddi rakkoo kanaas rakkoo siyaasaa fi uumamaati jechuun addeessam. Abaa'oon ibsa kanaan qaamolee gargaarsaa hubannoo uumuu fi deeggarsa taasisaa jiran UN dabalatee kanneen biroo dhamaatii isaaniif isaan galateeffadha yoo jedhu oduun rifaasisaa fi garaa nama nyaatu kun hirrachuu kan danda'u yeroo isaatti furmaata waaraa yoo argate qofa jedha. Kanaafis dhaabbilee miti mootummaa fi mootummaa mataa isaa akkasumas firoota saba Oromoo kan ta'an martuu waan humnaa fi dandeettii keessaniin uummata keenya akka dhaqqabdan yaamicha isinii taasisna jechuun haalli amma jiru qaama tokko qofaan furmaata kan hin arganne ta'uu eera. Dhumarrattis lammiilee Oromoo addunyaa kanarra facaatanii jirtan martoom rakkoo kanaaf furmaata atantamaa argamsiisuuf waan dandeessan maraan hirmaadhaa qaamolee kan biroofis hubannoo uumaa jechuun Abaa'oon waamicha dhiyeesseetii jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda Muciicoo boolli iddoo adda tulluu cuucee jedhamutti guyyaa kaleessaan onkoloolessa 16 bara 2021 waraanni Bilisiginnaa lubbuu nama tokkoo balleessan. Maqaa waraanaa bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jedhu namoota nagaa ajjeesuun lixa Oromiyaatti hammaatee jiraachuu kan ibsan maddeen odeeffannoo OMN guyyaa kaleessaa dargaggoo Oromoo maqaan isaa Tashoomee Tasgaraa jedhamu maatii isaa fuulduratti haala suukanneessan rasaasan ajjeesanii jiraachuu Oromiyaa miidiyaan sabakatti himaniiru. Dulli maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafame godina Wallagga Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti ajjechaa suukanneessaa raawwachaa kan jiru yoo ta'u sababa rakkoo intarneetaaf ammoo odeeffannoowwan danuun ukkaanfamaa jiru jedhameera. Sirni awwaalcha dargaggoo Tashoomee Tasgaraa guyyaa har'aa aanaa Najjoo ganda Muciicoo boollitti raawwatamee jira. Harargee Lixaa aanaa Odaa bultii magaalaa Baddeessaa dabalatee baadiyyaalee naannoo sanaa keessatti duulli dargaggoota damsuu cimee itti fufee jira jedhame. Aanicha keessatti sabboontota hidhaa buusuun baratameera jedha jiraatan garsii dubbifne. Guyyoota muraasa dura kaadiroonni Bilisiginnaa dargaggoota hidhuuf barbaadan miidhamnaan maatii dargaggoota doorsisa cimaarraan gahaa jiraachuu himam. Sana boodas dargaggoo barbaadaa turan erga arganii booda nu jalaa miliquuf yaale jechuun rasaasatti dhukaasuun miidhaarraan gahuutu himamam. Dargaggoota aanichaa kanaan dura sababii tokko malee hidhamanii turtii yeroo dheeraa booda hiikaman hedduu hammas bifa haaraan hidhuuf barbaadaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaan odeeffateera. Dargaggoota Oromoo jumlaan hidhuun guutummaa Oromiyaatti jabaatee itti fufaa akka jiru isinii gabaasaa turan keenya kan yaadatamuudha gabaasni kan faayidaa Eliyaas ture.
Waraanni humna ittisaa Tigraay loltoota bilxiginnaa kumaatamaan lakkaawwan barbadeessuun magaalota murteessotaan to'achuun beekame. Humnoonni Tigraay haleellaa waraana bilxiginnaa kana deebisanii haleeluudhaan injifannoo waraanaa murteessaa ta'e humnoota bilxiginnaa irratti gonfachuu isaanii ibsaatiin jiru. Gabaasa qindaa'ee Naa'imaa Umartu dubbisa. Waraanni humna ittisa Tigraay loltoota bilxiginnaa kumaatamaan lakkaa'aman barbadeessuun magaalota murteessoo ta'an to'achuun beekame. Maqaa duula xumuraa joon guyyoota muraasaan dura addoota waraanaa hundarratti haleellaa kan eegale waraanni bilxiginnaa kisaaraa guddaa keessa galuun isaa dhaga'amee jira. Humnoonni Tigraay haleellaa waraana bilxiginnaa kana deebisanii qolachuudhaan injifannoo waraanaa murteessaa ta'e humnoota bilxiginnaa irratti gonfachuun isaanii ibsamaatii jira. Injifannoo waraanaa isaanii kana miidiyaalee Tigraayiif kan ibsan ajajaan olaanaan waraana Tigraay Leetinaanti Jeneraal Taaddasee Warrade akka jedhanitti yaaliin loltoonni bilxiginnaa taasisan guutumatti fashalaa'ee jira. Guyyoota muraasa dura humna lafoo fi qilleensarraan duulli waraana faashistii Abiy Ahmadiin banamee ture guutumatti fashalaa'ee jira kan jedhan Lieutenant General Taaddasee Warrade TDF haleellaa taasiseen loltoota kuma hedduu barbadeessuu isaa beeksisanii jiru. Lola addoota waraanaa hundarratti taasifame kanaanis meeshaaleen waraanaa gurguddaa fi loltoonni bilxiginnaa kumaatamaan booji'amuun kan beekamu yoo ta'u, tarkaanfiin deebisanii haleeluu kunis fulbaana 27 hanga onkololeessa 5 bara 2014 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ta'uun ibsamee jira. Diinni kutaalee waraanaa 34 qabachiise keessaa kutaaleen waraanaa 27 lola kanarratti hirmaachuu kan eeru. Ibsi kun humna bilxiginnaa kana keessatti harki caalu guutumatti barbadeeffamuun himameeti jira. Bifuma wal fakkaatuun naannoo Affaar keessatti lafa tarsiimoo loltummaa fi daandii Itiyoophiyaa Jabuutii to'achuuf murteessoo kan taate magaalli Cifraa loltoota humna Tigraay fi hidhattoota Affaariin to'atamuun beekameeti jira. Sirni bilxiginnaa magaalaa Cifraa lakkisuun Finfinnee lakkisuudha jechuun baatii lamaaf humna guddaa bobbaasee magaalaa Cifraa baraaruuf yaalii taasisaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u, amma garuu lafti tarsimoo loltummaaf hedduu barbaachistuu taatetuun harka waraanaa Tigraayin dhuunfatamuun beekameeti jira. Yeroo ammaa waraanni bilxiginnaa ajjeechaa fi booji'amuu jalaa miliqee gammoojjii Affaarii fi Walloo keessatti uffata jijjiirratee baqataa akka jirus odeeffannoo jiraattota naannichaa kennaa jiran irraa beekuun danda'ameeti jira. Leetinaant Jeneraal Taaddasee Warradee dhaamsa waraana bilxiginnaatiif dabarsanii waraana kana moo'uu hin dandeessani. Carraan isin qabdan ammuma lubbuu keessan baraaruudha yookaan akkuma loltoota dargii faffacaatanii baduu qofadha jechuun waraana bilxiginnaatiif dhaamsa ergeeti jira. Bifuma wal fakkaatuun ibsa ajajaa olaanaa waraana Tigraay kana hordofuun dubbi himaan komaandi poostii Tigraay Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti duulli Abiy Ahmad eegale kun sirna bilxiginnaa Abiy Ahmadiin durfamuuf isa xumuraa ta'uuf jira jechuun ibsaniiti jiru. Guyyaan xumuraa Abiy Ahmad dhiyaataa jira kan jedhan Geetaachoo Raddaa waraanni bilxiginnaa haala hin yaadamneen haleelamee burkutaa'uu isaa mirkaneessaniiti jiru. Injifannoo TPLF gonfadhee jiru kana ilaalchisuun gama sirna aangorra jiruutiin deebiin kenname hin jiru. Filannoo koongiresii Ameerikaa aanaa afuraffaa Miinisootatti filatamuuf dorgomaa kan jirtu Amaanee Badhaasoo haalli yeroo ammaa Itiyoophiyaan keessa jirtu kan onnee nama cabsuu fi biyyattii waraanaa gara jabeenya uummata miiliyoonota qe'ee isaaniirraa buqqise keessa jirti jechuun ibsite. Naannoo Tigraay keessa waraana miiliyoonota barbadeessaa jirutu adeemaa jira. Naannoo Amaarattis waraana hamaa adeemaa jiruun gaaga'amni hamaan adeemaa jiraachuu kan ibsite Amaaneen waraanni kun lubbuu daa'immanii dubartoota fi manguddoota hedduun galaafataa jira. Akkasuma naannoo Beenishaangul Gumuz fi Affaaris waraana addaan hin cimnee fi jireenya hawaasaatiif gaaga'ama umrii dheeraaf fidaa jirutu adeemaa jira jechuun ibsitee jirti. Naannoo Oromiyaatti immoo waraanni xiyyeeffannaan kennamuu fi didee waggootaaf geggeeffamaa jira. Waraanni kun waraana maatiiwwan hedduu irratti gochisuu kanneessaa raawwachuudhaan dhaloota hunda irratti godaannisa hin banne gatee deemaa jiru jechuun ibsitee jirti. Miidhaan naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti hojjechaan qaamolee mootummaatiin ijoollee nagaa irratti adeemsifamaa jiru itti gaafatamummaa barbaada jechuun kan ibsite Amaanee Badhaasoo walumaa galatti waraanni gama hundaan godhamaa jiru hatattamaan dhaabbatee mariin hundaammatu adeemsifamuu qaba jechuun ibsite jirti.
Pirezidaantiin naannoo Affaar duraanii kan ta'an Haaji Suyyum Awwal qabsoo hidhannootti makamuu ibsan. Waggoota muraasa dura pirezidaantii naannoo Affaar kan turan Haaji Suyyum Awwal sirna bilxiginnaa biyya Ahmadiin durfamuu loluuf qabsoo hidhannootti makamuu isaanii beeksisanii jiru. Pirezidaantiin naannoo Affaar fi waggoota dheeraaf ammoo naannicha keessatti sadarkaa hooggansa garaagaraatti hojjetaa kan turan Haaji Suyyum Awwal sirni bilxiginnaa hiree murteeffannaa uummata Affaar sarbuudhaan socho'aa jiraachuu ibsan Tigraay TV irratti kennaniin beeksisanii jiru. Haaji Suyyum Awwal akka jedhanitti sirni bilxiginnaa waggaa sadeen kana uummata Affaar irratti gidiraa guddaa fi dararaa hangana hin jedhamne raawwatee jira waan ta'eef dargaggoonni fi uummanni Affaar guutuun sirnicha irratti fincilaa eegalan jabeessuu akka qaban waamicha dhiheessaniitiin jiru. Itti dabaluunis yeroo ammaa sirni bilxiginnaa saboota obboleeyyan Affaar fi Tigraay walitti buusuuf yaalii taasisaa jira kan jedhan pirezidaantichi duraanii kun uummanni Affaar fi Tigraay qabsoo hadhooftuu waloon sirnicha irratti taasisaa jiran jabeessanii akka itti fufan gaafataniitiin jiru. Sudaan keessatti hiriirri mootummaan akka aangorraa kaafamu gaafatu adeemsifame. Sanbata kaleessaan kunuunsa 16 mormitoonni mootummaa ce'umsaa Sudaan kumoota lakkaa'aman daandilee magaalaa Kaartum irratti hiriira bahuun raayyaa waraana biyyattii kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu aangoo biyyattii akka qabatuuf waamicha taasisaa turan. Baatii fulbaana darbe keessa gayaaliin fonqolcha mootummaa deeggartoota Bashiiriin taasifameen booda muddamni biyyattii keessatti cimee jira. Akka Associated France Press gabaasetti qooda fudhattoonni hiriirichaa mootummaan ammaa haqaa fi walqixxummaa mirkaneessuu waan hin dandeenyeef mootummaa waraanaa barbaanna jedhan. Hiriirri mootummaa deeggaru mormii sanbata kanaaf deebii kennuuf guyyaa kamisaatti karoorfameera. Gabaasni kan Siraaj Sabaaf ture. Dhaggeeffattoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaazexaan diriiraadhaaf qabnee dhiyaanne kana fakkaataa walicha isinitti muun si wajjin kan ture amma Hamal Faantaaliti gama gummaa kaameraa fi uwwisa suur sagaleetiin Tuujii Mahammad na hordofaa ture. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kana fanitti fufuu waraabulaa fayyada.